jecha afaan oromootii miti qubee amaariffaatii miti qubee ingiliffaatii miti arabiffa islaam jechuun jecha qubee maaliiti jecha maaliitirraa dhufe Arabiffa. afaan arabaarraa afaan oromootii koo qabaachuu qabaami amma fakkeenyaaf ililli yoo jenne amaariffatti warra amaariffa yoo qayyarte way ililli jaama jedhamu. akkasuma miti waaqa yoo jenne amaariffatti way waaqa jedhama jechuun afaan isaaniitti jiraachuu qabaami islaama jechuun afaan oromoo siimu waaqayyoof masakamuu yookaan waaqayyoof butamuu fadha ofii dhiisanii fadha waaqayyoo raawwachuu jechuudha. Masakamuu maa jechuudha? Maaliin? Masakamuu jechuun submit to the Lord, to the God. Submit jechuun itti of kennu fadha kee dhiiftee fadha waaqayyoo duuka bu'u jechuudha. Ajaja waaqayyoo raawwachuu. Oo islaama jechuun. Okay. Eeywa. Si galee jira. Because Nabi Muhammad Oromoodha moo Amaara? Muhammad maali? Naam Araba. Araba. Namni saba Arabaa irraa namni Arabaa irraa dhufe tokko afaan Oromoo haasa'a moo afaan Arabaa haasa'a? Afaan Arabaa haasa'a. Goobas. Kanaafuu Qur'aannis afaan maaliitti bu'ettee amantaa? Afaan Arabaatitti Rabbiin isarratti buuse. Afaanuma harmeessaa afaanuma dubbisanii haasawa. Islaama jechuun waaqayyoof masakamuu tokko, waaqayyoof bitamuu lama, ajaja waaqayyoo raawwachuu yookaan fadha ofii dhiisanii fadha waaqayyoo duuka bu'u. Amma gartee waa si gaafadha. Kanarratti. Amma si galee miti islaama jechuun? Ayyeen. Laallachuu dandeessa. Deemtee dikshineerii jechuun guugulii seentee laallachuu dandeessa. Waan jedhu Yesuus Kiristoos fadha waaqayyoon raawwatamu fadha seexanaan raawwata. Fedha waaqayyoon raawwata. Islaama jechuudha. Aseet. Akkasuma jechuudha dhugaa wallahi. Quraanni isarratti bu'eera? Quraanni isarratti bu'uufi miti. Quraanni jechuun Musee kitaaba kamtu kennameef? Musee? Abrahaam, Musee, Daawud, Salamoon macaafa kanaa kennameefi? Mana jechuun kakuu moofaa keessa jiru sana. Seera Rabbiin jaarraa hunda Quraana jechuun gartee dubbii waaqayyoo Quraana gartee Rabbiin subhaanahu seera gartee isa xumuraa godhee Rabbitti kenne malee Tawra Daawudiif waan kennamee jira, Museedhaaf waan kennamee jira, Yesuusiif waan kennamee jira. Wal duukaaf wal duuba dhufuun amma fakkeenyaaf Abiyyi mallas booda dhufee miti? Ayyeen. Mallas booda dhufee muummee ministeeraa jedhamu moo jedhamu? Jedhama. Yesuus Kiristoos Musee dura dhufe moo Musee booda dhufe? Musee durayyuu ni jiranni. Laa. Booddees moo dhalatee dhufe? Saba Israa'el keessa eenyutu deddeebi'aa barsiisuu ture? Museedha moo Yesuus? Musee jechuun Museen saba Israa'elis gaggeessaa tureera. Laa waan jedhe. Asirratti yoo dhabna kaa. Yaa sii gala kan waliin dhabnu dhugaa. Waan siin jedhe Musee fi Yesuus Kiristoos saba Israa'el keessa kan deddeebi'aa bara kakuu moofaa barsiisuu ture. Yesuus immoo Museedha. Museetti kenname. Baran kenname jedhe hindinne bar waan jedhe eenyu dura jiramu jedhe waan jedhe saba Israa'el biyya lafaa kanarra deddeebi'aa saba Israa'el abboomii kurnan akkasumatti illee abboomoota gartee seera dila san kan barsiisuu ture. Yesuus immoo Museedha. Museen barsiisaa ture. Yesuus miti hin jiru Yesuus biyya lafaarra kaa yeroo sana ni hin dhalanne. Garuu Musee dura kan jirus immoo isadha kaa. Asitti maal eessa jira? Ishee kana dhiisi bakka. Yaa eenyuti wallahi sii galti dhugaa rabbii gartee eenyu tokkicha isa jiraata isan duun isaniin sii kakadha. Dhaggeeffadhume ati be'i Yesuus sim jedhee feetees. Waan jedhe Yesuus Kiristoos dura Musee ture. Musee duraas akkasuma nama ture jira. Walii gallee? Gartee raajii akka keetii saba Israa'el kana keessaa naan kaasa yeroo waaqayyoon jedhus gartee gana Musee Yesuus hin dhufne. Yesuus Kiristoos Musee booda dhufeeti Yohaannis 5 Maatiyos 5 boqonnaa 17tti seera raajoo tana dura diiguuf hin dhufne jedhe. Seera Musee diiguuf hin dhufne ka Abrahaam ka Daawud ka Salamoon diiguuf hin dhufne jedhe. Yesuus ni hin dhalanne yeroo Museen biyya lafaarra jiru goobasii teenya gana ni hin dhalanne. So kanaaf waan jedhe Yesuus Kiristoos Islaama wangeela keeti jedha bara. Wangeela kee wangeela Maatiyos boqonnaa 5:30 jedha. Oo Islaama ni jedhe? Islaama jedhe yaa? Mee naa dubbisime maaloo? Amma Islaamummaa siimee jiru afaan Oromootitti? Naa himte garuu. Okay akkana jedha Yesuus Kiristoos
ani humna kootiin akka jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Maal jedhe? Humna kootiin. gochuu hin danda'u. Humna eenyuutiin waa godha duba? Isa sanas waan jedheef qaba. Mimi waan jedheef naayyee. Okay. Jechuun inni yeroo sana amma fakkeenyaa fi yeroo ajjeesan sana akka namummaa yaani foon uffatee jiru akkasitti isa ilaalan miire soo humna waaqummaasaa sana too yeroo sana fayyadamirratti akka xaab godhee isaan nyaachuu danda'a. Oh Yesuus yeroo godhee waaqa Yesuus Kiristoos waaqummaan isaatii fi namummaan isaa sekendii takka addaan baatumi. Addaan hin ba'u. Ani homaa gochuu hin danda'u jedha ka. Dhaggeeffadhu si dubbisaa qoy amma taaraan dubbisee bar guutuu isaatiin si dubbisaa. Gooftaa wallaahi dhugaa akka jedhu wangeelli itti sin dabalin irraa isin hir'isin jedha. Sirraa irrata yookaan guyyaa. No miti dhugaa obboleessa koo maaltu ta'e beektaa? Wanti kun keessumaa waa'ee macaafaa baay'ee wanta barbaada baay'ee wanta shamaan fakkeenyaaf amma shamaddadee otoo xiqqsi tokko naa dubbisamuu keessatti hin dubbisu. Shamaddaduu hin danda'amu wanti iddootti dubbatamu haalatti dubbatamu yeroo hundumaa haaraadha sagalee. Akkana jedhayyee. Kun wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 mee dhaggeeffadhu afaan Oromoo wala namni ta'a ani abbaam ani sammuu tiyya teetitti hin fayyadamu tiyyatti hin fayyadamu. Ati ija tiyyatti hin fayyadamu malee ija teetii miti. Ija abbaa keetitti hin fayyadamu ijaarmee teetitti hin fayyadamu. Waan hunda waaqayyoon adda addaa nuu kan waan naan kanni tasiin kannin hin qabu. Tasii kanne tana dhoowwatees hin qabu. Waliigallee miila lama sii kannee ija lama sii kannee anaafis akkasuma. Yaannu adda adda garuu. Maalitti yaanu sansiika akka itti waaqayyoon akka jedhu sammuu tanatti fayyadamaati gattee isa gaarii fi isa hamaa addaan baafadhaa jira qoradhaa ati qorachuu didde akka jedhu dhage Yesuus itti dabalee Yohaannis boqonnaa 5:30 Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa kan dhageetti naan farada firdiin ani faradus qajeelaadha jedhe. Yesuus Kiristoos humna isaatiin waa gochuu ni danda'a. Afaan Oromooti gara nacha waliin waan barreeffame please. Yesuus akkana jedha. Aboo itti irratti hin kijibne Yesuus irratti akka jedhu. Yesuus itti dabalee ani jedha ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe moo hin danda'a jedhe. Hin danda'u. Dhugamoo soba yaa agartee ilillee. Jechuun ga'anii wangeela irratti waa tokko dubbachuu hin danda'u baay'ee afaan ko baasu wanta jechuu hin danda'u si. Waan barreeffamee jedhe waan barreeffame. Jedhee isaan irratti okay mee maqii ditee hunda isaa dubbisime yeroo akkasii dubbinu malee yoo keessaa kooti goonee waan ta'u. Jechuun kuni boqonnaan tun inni boqonnaa kijibaati takkittiin tun hin dubbisa teetti aantu sayyee. Yaa jedhee humna kooti waa teetti aantu ilaa meeqaan si dubbisa 30 irraa kaasee ilaa 34 si dubbisu. Dubbisi mata dureen isaa maal jedha garuu? Mata dureen akka jedhu asumarraa eegala mata dureen Yesuusiif kan dhugaa Yesuusiif kan dhugaa ba'an jedha. Mata dureen akkas jedha 30 masirraa boqonnaa 29 30 irraa eegalee kan mata dureen adda Yesuusiif kan dhugaa ba'an jedha kan dhugaa ba'uu jira qaama dhugaa ba'uufii jira akkana jedha. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa kan dhageetti nan farada firdiin ani faradus qajeelaadha anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu yaada isan ana ergee duukaan bu'a malee 30 takka ofii kootiif dhugaa nan ba'a yoon ta'e dhugaa ba'uun kan koo hin fudhatamu mee dhaggeeffadhu boqonnaa ati 30 boo'u jirta itti aantu naa irraamtu ammas 20 ittiin siifa 33 garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira jedhe. Dhugaan inni anaaf ba'u amanamaa akka ta'e ani beeka 33. Isin Yohaannis Cuuphaatti namoota ergitan inni dubbii amanamaa sanaaf dhugaa ba'eera 34. Isin akka fayyitaniif kana jedhe malee anoo dhugaa ba'uu namaa hin fudhadhu jedhe Yesuus. Abboo dubbiin numa jabdu maqaa isaa haleluuyaa jedhime. Okay. Takka takka. Amen. Yoon takka takka si gaafadhe amma rakkisaadha. Akkamaa godhu. Okay. Ano waan na rakkisuun qabu waan ibsuun waan na rakkisuun. Waan hin beekne hin beeku jedhe. Okay. Wal hubachuu hin dandeenyu. Maala wal hubanne maali? Isa jechuun wal hubachuu hin dandeenyu. Wantichi
akkaataa anaa fi kalaatuuf akkaataa sii fi kalaatuu fi adda adda fakkeenyaaf Maali ka afaan Oromoo yoon dubbise hiika akkamii I akkana know jedha. afaan Ani Oromoo homaa ta'uu gochuu hin gaaffii danda'u yoon godhu. jedhe ni danda'a jechuudha. No afaan Oromoo fakkeenyaaf amma quraana kee keessaa iddoo tokko fuudhee jechuun amma fakkeenyaaf namoonni haasa'anii akkas jechuun waan baay'ee jirami. Boqonnaa tokko ofoo hin dubbise keewwata takka lama sadii I afur hin know dubbise. wantichi akkanaaf gaduu fi